Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi kenna kabajam isin hagaw jechaa kun qophii utubaqaa torbaaniin isinii darbuudha ammas torbee isaa eeggatee dhufeetii jira amma xumura qophii kenna utubaqaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Gaggeessaan Booranaa duraanii jireenya isaa guutuu uummata isaaf jiraate jedhamuun har'allee hawaasa Booranaa fi uummata Oromoo biratti hedduu jajamee kabajama. Gooticha hayyuun kun Jaatanii Ali jedhamu. Jaatanii Ali tandhuun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1941 bakka Meelbaanaa jedhamtutti aanaa Dirree godina Booranaatti dhalate. Eegas yeroo Kiristinnaa ka'utti maqaan isaa gara Maabbaa Tsiyoonitti jijjiiramee ture. Hawaasni Booranaa maqaawwan jaalalaa jaatoo fi maqaa sadarkaa poolisii argateen shaalaqaa jedhanii yaamanis maqaan galmee isaanii irra ture garuu Maabbaa Tsiyoonii Ali kan jedhudha. Kitaabni seenaa isaanii abbaataan Liibanii fi Ingiliziin barreeffame tokko kan Jaatan Ali tandhu Life in the Legacy of a Borana Statesman jedhu akka himutti Jaataniin bara mootii Haayile Sillaasee keessatti ijoollee horsiisee bulaa carraan barnootaa kennamee fi ture keessaa isa tokko turan jedha. Ijoolleen 65 ta'an lafa Booranaatti deemanii barnoota argatanii kanneen hawaasa naannoo sanaa ijoollee bulguu kennanii jedhee ibsa. Kanneenis bara 1952tti Finfinneetti kan argaman mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Madaana Lamitti barnoota isaa jalqaba akkasumas Weengeetitti ammoo kutaa 10 hanga 12tti barate. Barnoota isaanii erga xumuranii booda akaadaamii poolisii Abbaa Diinaa jedhamutti leenjii waggoota 3 galuufi bara 1965tti eebbifaman. Achis waggoota 7 magaalaa Finfinnee kutaa biyya Gaamoo Goofaa dabalatee itti gaafatamummaan gargaraan hojjetaa ture. Boodarras gara Finfinneetti geeddaramuun damee poolisii tiraafikaa keessatti ganna 5 tajaajilan. Kanaanis Itoophiyaa bakka bu'uun yaa'iiwwan biyyoota garagaraatti adeemsifaman irratti hirmaatanii jiru. Biyyoota akka Jaapaan, Biriteen, Faransaay fi Jarman lixaa daawwatanii jiru. Boodarras eeyyama hojii isaanii irraa argachuun Yuunivarsiitii Haayile Sillaaseetti yookaan Yuunivarsiitii Finfinnee amma mana barnoota sooshaal workitti galmaa'uun ganna 2 baratan. Achis gara Harar imaluun tajaajila hawaasummaa irratti hirmaataa turan Jaatanii Ali tandhuun. Jaatanii Aliin waggoota boodas bulchaa Booranaa ta'uun tajaajilaa kan ture yoo ta'u hojiiwwan hawaasa naannichaa fayyadan hedduu hojjechuun akkasumas daangaa Itoophiyaa gama isaanii jiru eegsisuu fi hojii guddaa hojjechuun kan beekamanii fi kan jajamanidha. Qorataa fi barreessaa seenaa kan ta'an abbaan Jaatanii Diidaan Kumalaa Jaatanii Ali tandhu akka gaariitti fuula isaa beeka jechuun akkasumas waliin hojjenne qofa osoo hin taane jalatti guddannee beekne jechuun ragaa bahanii fi guyyaa gaafa qaraa Jaatanii Ali arganis hedduu rifiisisaa akka ture yaadatu. Warri Sumaalee kunniin garii isaanii meeshaa laawonchariin dhahee gubee namni isaa wajjin ture nama hedduu ajjeesee lubbuu isaa waaqni jalaa baasee akka ture galmeen seenaa isaanii ni dubbata. Jaataniin qaroo Booranaat, janni Booranaat beekaa hawaan cuf fageessee laal. Ammallee nam cuf jaalat, nam hin tuffan, nam kabaj. Guyyaa lolaa jannaa waraanallee nu waliin bu'ee lolaa ture. Guyyaa dubbii nam dubbatu, guyyaa murtii nam murteessu, nama jaba Booranidhaaf jedhee ganna kiyya keessa nama arga keessatti hawalti dhaatuun hin qabu. Bara mootummaan Dargii kufee mootummaan adda waa'ee aangoo qabatutti Kumalaan Jaataniin mootummaatti harka kennachuu didee baqachuun bakka dhoqqoolee yookaan gaara Gubaal jedhamtutti ji'a 10 wayita dhokatanii turanitti abbaa Jaatanii Diidaan nama isaa wajjin ture ta'uu dubbatan. Ji'a 10 wajjin baanee saayikiliin qabna turre. Yaaballoo hanga Dubuluq deemee Dubuluq ammoo kiiloomeetira 45 hanga dhoqqoolee deemee nyaataa fi waan cufaa akkasiin deddeebisaa fi ture jechuun namni kun ragaa baafi. Kanas yoo xiqqaate ji'atti marroo 5 fi 6 deddeebi'uun wanta barbaachisu dhiyeessaa fi akka turellee ni dubbatu. Nama Jaatanii arguu barbaadus karaa isaaniin malee arguu akka hin dandeenyellee kaasuun wayita isaan gara keenyatti ce'anillee hanga daangatti gaggeessuu himan. Ajjechaa Jaatanii Ali waliin walqabatee odeeffannoon jiru akkas jedha. Erga shaalaqaa Jaataniin ajjeefamanii baarkurnee 3 ta'uuf deemam.
hawaasa Booranaatii fi adoolessi lama guyyaa gaddaati. Ragaaleen akka mul'isanitti gameessi kun magaalaa Naayiroobii hoteela Negeraa jedhamtutti adoolessa lama bara 1962 rasaasaan rukutamanii akka du'an seenaan isaanii ni dubbata. Ajjechaa nama kanaaf hanga ammatti namni qabamee fi yakka kanaan himatame akka hin jirres ni himama. Jaataniin carraa argati cufaanii laftan keessatti afaan Oromoo malee afaan Sidaamaa gumii tana dubbatee hin beeku. Akka eegana afaan gumiin tun deemtee afaan ufiitiin hojjattee afaan ufiitiin dubbatu nutti matura. Gaaf tokko harmirraa waan koobla siidara duula garamma lafaa Sumaalee qabattee kana duula kaanee namichi guddaan gaafa Sidaamoo Kiflaager jedhanii kanirra guddaa namichi gabaabaan tokko dhufee duuba makiina koree nam Boorana kam duula ka'ee dubbata. Makiina gubbaa koree duuba jaataniin nama afaan deebisuu fi afaan Oromoo deebisa waliin koran jennaan jaarsi namichi kun aadaa biyya hin beeku biyya wanni farri ta'uu isaa hin beeku nami safara kan dhaqee hin balleessin lafeen abbaa kiyyaana waraan maani jedha jedhee afaan kan dubbat jennaan namichi kun afaan Oromoo dhaga'u jaatanii wanni kun aadaaniti ammoo isa maan jettan jedhee afaan biraan gaafatee biyyiti lafeen abbaa keetii si'a waraantu jedhanii. Abbaan dhin namni shakkamee hidhame kana an beekeen jiru jechuunis ni dubbatu. Odeeffannoon Library of Congress 2018 USA baruma kana keessa baate takka declassified information yookiin dubbii dhoksaan gadi baate akka jettutti Jaatanii Alii kan galaafate ministeera waraanaa Itoophiyaa bara Mallas Zeenaawii fa'aati jechuun addeessa. Jaatanii Alii adoolessa 2 bara 1962 keessa Naayiroobitti erga galaafatamee booda gaafa isa ajjeesan sana namni hedduun illee dallanii Naayiroobitti hiriira bahee jira jechuun dubbatamaa fi kitaabni abbaan dhin Life in the Legacy of Jaatanii Alii Tandhuu jedhu keessa seenaan isaa dhalootaaf hanga inni lubbuu dhabutti barreeffameetii jira. Kitaabni kun afaan Ingiliziitiin Amazon irratti kan jiraatu yoo ta'u kan afaan Amaaraatiin barreeffame ammoo Yuunivarsiitii Rift Valley Finfinnee jirutti Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti akkasumas yaabelloo argachuun ni danda'ama jechuun abbaan dhin dubbatan. Haala maatii isaa ilaalchisee Jaatanii Aliin hin fuune wayita tajaajila poolisii kennaa jiranitti haadha warraa fuudhuuf yaadanis hin milkaa'in hafe. Abbaan dhin kitaaba isaanii keessatti jireenya isaa keessatti tajaajila hawaasaaf dursa kennuun nuufii tokko malee hojjetee nama darbeedha jedhu. Ta'us garuu gara dhuma jireenya isaatti gaa'ela dhaabbachuuf murteessuun kaadhima akka godhatanii fi isheenis intala akka deesseef dubbatama. Jaataniin intala isaanii kan ijaan osoo hin argin akka du'anis ni himama. Qorataan seenaa abbaa Jaatanii Diidaan waan hanga ammaa du'a isaa caalaa kan mataana dhukkubsaa ture dhimma intala isaa arguu dhabuu isaati jechuun dubbatan. Intalli isaa Hawwii Jaatanii Alii tan jedhamtu eega inni bahee booda dhalatte. Suuraa intala isaa kan geessee fi isaaf agarsiise ana jechuun abbaan Jaatanii dubbatu. Akka isaan jedhanitti wayita suuraa itti agarsiisuuf deemanitti ilma wayita sanatti ganna 10 ta'uu kan biraallee Finfinneedhaa akka qabu itti muu isaa ni dubbatu. Nutti akeekii hin barbaannallee jennee gaafannaan na'a malee namni ittiin ba'u jedhanii akka turan ni himama. Dhaloonni lafaa dhufu seenaa isaa akka gaafatuu fi akka beeku yaadannoof akka ta'u manneen barnootaa fi hoosteelii inni dura biyyaaf hojjetellee maqaa isaatiin jijjiiramanii akka jiranis ni dubbatama. Mana barumsaa sadarkaa lammeessoo Jaatanii Alii kan jedhu, mana barumsaa sadarkaa tokkeessoo Jaatanii Alii kan jedhu, hoosteelii Jaatanii Alii fi keellaa yaabelloo irratti birrii miliyoona 2tiin soodduu shaalaqaa Jaatanii Alii ijaaramee fi hadhas ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media qophiin kenna utubaa haqaa torban kana seenaa Jaatanii Aliiti kan isinii dhiyeessaa ture. Qophii kana qindeessee funaanee bareechee kan isinii dhiyeesse ani Rabbirraa galchuuti. Torban qophii utubaa haqaa biraatiin hanga walitti dachaanutti qophiilee Oromiyaa Freedom Media afan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.